Ajjecha abbootii gadaa karrayyuu maqaa jaarsummaa jedhuun sochiin taasifamuu gaafatamne akka hin jiraanne danquu mala jechuun koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa yaaddoo qabu ibsate. Abbootii gadaa karrayyuu bakka tokkotti baatii 3 dura ajjeefaman ilaalchisuun mootummaan naannoo Oromiyaa jaarsummaan dubbii fixachuu yaada jedhutti kan jiru uummanni Oromoo karrayyuu yaada sana fudhachuu diduu isaanii ibsaa jiran. Haa ta'u malee humnaaf maallaqaan adeemsa jaarsummaa adeemsaa jiraachuu mootummaa kan himamaa jiru walitti qabaa abbootii gadaa Oromoo abbaa gadaa Goobanaa Hoolaa qabatee adeemsi mootummaan itti jiru dhugaa abbootii gadaa ajjeefamanii miliqsuu mala sodaan jedhamu hawaasa Oromoo hedduu biraa ka'aa jira. Abbaa gadaa Goobanaa Hoolaa waltajjii gidduu kan Adaamaatti miseensota gadaa Michillee Karrayyuu waliin taasisuusaa kan himame. Miseensonni gadaa Michillee Karrayyuu adeemsa araara mootummaan seera jalaa qondaalota isaa baraaruuf taasisaa jiru fudhachuu diduun waltajjii dhiitanii akka ba'an gabaafama. Haa ta'u malee dubbiin ajjecha abbootii gadaa Karrayyuu jaarsummaan akka dhumetti miidiyaaleen mootummaa gabaasaa jiran. Abbaan gadaa Goobanaa Hoolaa akka BBC irratti yaada kennanitti meeshaa waraanaarraa fuudhanii deebisanii fi maallaqa gara qarshii 100 kennamee fi araarri bu'ee jechuun dubbatan. Yaanni kun garuu Oromoo Karrayyuu daranuu dheekkamsiise. Namni walitti qabaa abbootii gadaa Oromoo jedhamuun muudamee jiru abbaa gadaa Goobanaa Hoolaa wayitaa abbootiin gadaa Oromoo Karrayyuu ajjeefaman ibsa balaaleffannaa kan hin baafne dhimmicha dhoksuuf yaale jechuun kanneen qeeqan ammoo adeemsa abbaa gadaa Goobanaa kana cimsanii balaaleffachaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa ajjechaatti yaadee qindeessee raawwate kana gara jaarsummaan fixadhe jechuun qondaalootaaf aangaa'ota isaa ajjecha sana keessa qooda fudhatan gaafatama seeraa jalaa baraaruuf ifaajaa jiraachuutu himama. Dhimma kana ilaalchisee koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa guyyaa kaleessaa Bitootessa 23 bara 2022 baaseen adeemsi araaraa kun kanneen yakka ajjecha abbootii gadaa kanarratti raawwatan seeraan akka hin gaafatamne danquu mala jechuun sodaa qabu ibsatee jira. Koomishinichi namoonni ajjechaa sana qindeessanis ta'ee raawwatan ammallee hojiirra akka jiraniif qoratamaa akka hin jirre qulqulleeffachuusaa ibsa isaa kanaan tuqee jira. Akka koomishinichi jedhutti adeemsi araaraa taasifamu gaafatama seeraa gufachiisuu hin qabu jedhe. Baatii 3 dura ajjechaan raawwate kun waraana humna addaa Oromiyaan ta'uu kan himamu hoogganoonni mootummaa naannoo Oromiyaa ajjechaa sana keessa harka akka qaban qaamoleen mootummaallee ragaa ba'aa turuun isaanii kan yaadatamudha. Wayitaa ajjechaan sun raawwatutti akka waan waraanni bilisummaa Oromoon ajjechaa sana raawwatetti mootummaan ibsa kan kennaa ture. Dhimmichi boodarra garuu qaamuma mootummaan raawwatamuusaa karaa adda addaa ragaalee bahaniin mirkanaa'ee jira.